Maleen midhaanin taatu ijoolli sheekaa sanyii balleessuuf malee sanyii balleessuuf malee sobduun lammiin taatu ijoolli sheekaa kuttuun lammiin taatu titti fakkeessuuf malee titti fakkeessuuf malee alagaan fira miti ijoolli sheekaa tala. Sirba indema biyya feetiin dhaqaa indema biyya feetiin dhaqaa karaa feeteen bahaa laga feeteen ceekaa deebi'ee arguudhaa. Maleen midhaanin taatu ijoolli sheekaa sanyii balleessuuf malee sanyii balleessuuf malee sobduun lammiin taatu ijoolli sheekaa kuttuun lammiin taatu titti fakkeessuuf malee titti fakkeessuuf malee. Dhageessee egaa guddaa kabajamee egaa namni nama kabaju eessattuu iyyuu ulfaataadha waan ta'eef baga argamtee siin jechuu barbaada. Isinillee milkii shoo galatooma milkiin shoo yommuu qophii amma waan eegalee kana galmaan ga'uudha qaba jabaatee itti fufee aartiist Oromoo ta'ee sagalee uummataa ta'uudhaan bakka guddaa akka ga'u abdii guutuu qaba. Isinis kaaffeerraa naa gootanii asitti mamuu keessaniif guddaa galatoomaa jedhee Amsaa guddaa galatoome egaa anis jechuun baduu keettu nama raare dhugaa rabbi hetti ati nama fakkeenya guddaa qabu deebi'ee ammas biyyi Oromaa kun akka biyya ofiitti miti ani Amsaa kan hin beeku eenyummaa isaan ta'an immoo eenyu inni kan jedhu keessoo kootti jira an jaalattoonni fi dinqisiifattoonni aartii kamuu Hamzaa namni wallaala jedheetiin mee gabaabumatti weellisaa Hamzaa Hasan eenyu mee inni? Weellisaan Hamzaa Hasan ati weellisaadha nama aartiiti aartiin uummataaf akkasumas hawaasa tokko maalidha jettee yaaddaami? Aartiin uummataa fi aartiin uummataaf gaddaa fi gammachuu akkasuma mootu ka miiroo fi kan keessatti uf ilaalu natti fakkaata akka ilaalutti yoo kana siin jedhu uummanni hunduu miira wayii qaba quuqaa mataa isaa ta'e of keessaa qaba aartistiin immoo miira uummataa dubbisa aartistiin tokko yoo miira uummataa dubbise rakkinni isaa salphumatti baruu fi danda'a. Kanaafuu waan isa keessa jiru san keessaa baasee dubbataa jechuudha. Gaafa kana uummanni kana keessatti uf ilaala. Of ilaallee. Es keessatti uf ilaala jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Aartistiin gabaabumatti daawwitii hawaasa isaati jecha. Kanaafuu hawaasichi waan silaa barbaadu sana akkana filoo. Sigalee. Falaasama qe'ee sana gaafa ittiin injira fuullee isaatti deebisu aartistii keessatti of argaa jechuudha. Akkana. Guddaa galatoomii. Mee akkuma Oromootti amma egaa aartistoonni keenya baay'een isaanii jireenyi isaan jiraatan hedduu fakkeenyaaf aartistoota akka Nuhoo Goobanaa fa'aa yoo fudhanne aartistoonni kun aartistoota xiqqootti ilaalamanii miti moodeela guddaa saba kanaa dilbii seenaa saba kanaa gurguddaa warra jedhaman akka Alii Birraa fa'aa taatteewwanii fi haalleewwan tokko tokko akka daangeessee biyyi jiraannu kunis immoo biyya Ormaatti wantoonni baay'een odooti sirra toodha jettu immoo sirraan sanarraa yeroo daddaqantu jiru haalli jireenyas akka biyya ofii sanatti waan har'a dhabde boruu argadhaa osoo hin taane waanuma har'a qabdu kana harkatti qabachaa hin deemne rakkistuudha. Egaa Hamzaa erga kana jenneen booda kabajamtoota daawwattoota keenyaa egaa Hamzaanii yeroo dhiyootti jalqabbima oduu keenyaatirraa kaanee weellee haaraa akkuma kana dura isiniin gurraan isin ga'aa ture. Ammas deebi'ee wallee mimmiidhagoo inumaayyuu qabsoo keessatti hawaasa kakaasuuf dammaqsullee qabatee akka dhiyaatu nuuf ibse. Egaa gamanumaan immoo gara afgaafii kiyya Hamzaa
Hasan wajjin qabuttiin caa Hamza mee weelleewwan baay'ee sabboonummaa fi dhaamsa dhalootaaf qaban hojjetteerta. Mee weelleen yeroo jalqabaatiif uummata si baase weellee kami? Weellee kan kee keessaa? Goti galatu dura dursoo akkaataa aartiitti dhufirraa osoo kaanii gaariidha. Bu'uurri waa hundaatu mana barumsaati. Mana barumsaa keessatti gumiilee adda addaa hojjetaa turre. Gumii afaan Oromootu jira, gumii ogbarruu aadaa afaan Oromootu jira. Gumiilee hedduutu jira. Gumii kana keessatti adda dureedhaan hirmaachaa ture jechuudha. Diraamaa hojjechuu, walaloo dubbisuu, shubbisa hojjechuu, sirboota koppii waan adda addaa hojjechuu irratti mana barumsaa elementarii ta'e jechuudha. Achirraa hin eegale. Achirraa eegale mootu an dhalataa godina Arsii aanaa Roobete. Diida'oodha baay'isawee. Diida'oodha. Awwisoo baandii torban roobee diida'a. Torban roobee diida'a jedhamu aanaan kenna bara san jechuudha. Akka biyyaatti bara 1997 natti fakkaata. Akka biyya keenyatti. Maleen midhaan taatu ijoolli sheekaa sanyii balleessuuf malee sanyii balleessuuf malee sobduun lammiin taatu ijoolli sheekaa.